أتجوّن من جامتو كن ناسا أفان أورومو يجا ولالتي أوروموني سبان ستي ولالتي ترتي كفان قدير مرتوتي في جاور معلومة والرخاء خجو لينشي دلومي بومبي دا فنانا جان سيتي جروبان قدير مرتوخن جاورين مالك أورومو نياتي جان أبي ودوان أورومو نياتو جرا akka doktara biyyi sanpatti saamoraadhaaf kophee xaraganii kaayyoo fiitiif gadi jaanii har'a muummicha ministeera ta'anii loobeel addunyaa badhaafamuutu caala. Jaawar bar maallaqa guure mana OMN ifa gurgure baga gurgure. Akka keetitti qabsoodha janii maqaa Oromootiin daldalanii dhiiga ilmaan Oromootiin taphatanii. Jaawar arrabsitu kana haala kasii mijeesseen isumaami. Si shukrii jamaali zarii wadaajooti. namni dura ripoortii dhaqeessi simatee istoora walmaarti si geesse sun anaa bar asham dhimma ijoollee Suudi Arabiyaa san irraayis niin dubbadha dhimma Khadiir Martuutii fi qabsoo Oromoo kanarraayis niin dubbadha isi wanni gootan invaayitii fi sheer gootaniiti dhaamsa keenya kana bakka nu geessanii jechuudha. Dhaamsa keenya dhaamsa nagayaa, dhaamsa tokkummaa, dhaamsa dadaa, dhaamsa wal jaalachuu, dhaamsa wal jala deemuudha. Dhaamsa gartee wanni waan ta'eef jaalatamtoota Sheek Abbuuta bakka nagayaan dhuftanii har'a ajandaa lama gurguddaan qabadhee dhufe. Tokkoffaan Khadiir Martuutii fi Jaawar maalumaa walirra kaa'ee hajuu sigale san akka gaariittiin adda isinii babaasa. Duraan dursuudhaan osoo inni sanittiin seenin dura dhimma ijoollee Suudi Arabiyaa tana fi dhimma gosaa kana bakka irraa kaateen beeka. Yoo namni yaadattan ta'e gaafa Harargeen gosaan wal qooduu turte waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa ajandaan kenname yaa Harargee gosaan wal qooduu balbalaan wal qooduu dhaabii isin diiguu deeman gaafa nan jee iyyuu ni yaadattan jeetiin abdaddaa jechuudha. Sigalee gaafa san hedduu naasin dhageessanii bilziqinna jettanii namni bilziqinnaa ta'ee yoo waan isin fayyadu dubbate bineensa ta'ee yoo waan isin fayyadu dubbate silaa dhageeffachuu isinirra ture. Gaafa lakkii hin ta'uu Harargeen gosaan wal qooduun qaaniidha. Kana kan godhaniif gartee ajandaa lafa kaa'amee jira jeetiin dura iyyuu ture jechuudha. Kajoollee Suudi Arabiyaa kunis namoonni gariin gartee hoggi qeeroon hiriira baatu mee waan takkaan isinii hima warri qeeroo warri hiriira qindeessu nama xiqqaadha. Nama 3 fi 4 hin caalu ka ajandaa fudhatee hiriira qindeessu. Dilli dhumuu kamanaa himatti yaansu warra ajandaa irraa quban qabne kan makkalmatti itti lixee jechuudha. Amma sii galee lola kanaa warri qindeessu waa xiqqishoo jechuudha. Keessattuu warri kun Arsii keessa maadheeffatanii jiran. Bakki rabshaan durarraa ka'u ummata maqaa Arsii dhawatu kana jechuudha. Arsiin kana keessa harka qaba abadan harka hin qabu jechuudha. Ummanni kabajamaan jaalatamaan kana keessa harka 100% Arsiilleen hin erganne Arsiinis kana keessa illee galti jee yaadu hin galleelleedha jechuudha. Si gala. Garuu jarri kun maali jeetiin gattaa'ee yeroo fudhadhee investigate godhe warra Jaawar Kingi jaajuu kana. Warra ifiifu harkaa Jaawar hin jaalanne jechuudha. Oggiin ijoollee beeyturraa haga maayyitti haga ganda isaaniitti oggii qorannu warra maatiin isaanii PP warra maatiin isaanii biyyatti hoogganoota Oromoo fitu jirtu warra gartee Jaawar harkaa fi dhageettiin feeneetu maqaa Jaawar balleessuudhaaf akka gartee woboo PP takkaa shaneen PP alaabaa Oromoo jaalatamtuu tana ol qabdee ummata Oromoo tumtu ummata Oromoo ajjeeftu maqaa Jaawar kabajamaa jaalatamaa kana fuudhanii maqaa kanaan daldalu jiran 100% irra gaheetiin isinii himaa jira jechuudha. An Jaawaris waa takka naan godhu waa takkaas nan godhu. Abiyyis waa takka naan godhu waa takkaas nan godhu jechuudha. Tokko gaqqabee wanniin tokko ol qabuuf hujii isaaniitiin hin gaqqaba hujii isaaniitiin hin ol qaba jechuudha. Oromoof maal faayidaa qaban Oromoof maal fayyadaniidhaaniin deeggaree mormaa jechuudha. Is over. Ammarroonis waa takka naan godhu waa takka nan godhu. Naa godhee kun maal na godheedhaaniin nama deeggaraa jechuudha. Nama mormaa jechuudha. Malee waa takkaas naan godhe waa takkaas kana godhu hin jiru jechuudha yoo Rabbii taate malee. So waan kana qoradheetiin irra gahee jechuudha.
100% qoradheetiin rage warri kun dhugumaan jaawar jaalata dhugumaan jaawar deeggaraa jeeti warri jaawar king jaajuu kun rabshaa kakaasu isaan yeroo hundaa'u dhugaa walitti himuun firummaa murtuu jechuudha. Sigale ana harar ijoollee harargee biyyatti jechuudhaaf harkarran qabu yoo isaan badii qabaatan badiin qaba ijoollee harargee ta yaa'ii kaaftu takka hin garre. Warra jaawar king jaajuu kanaatu yaa'ii kaasaa jechuudha. Warri kun ergama guddaatti kennamee jira. Maaliif itti kenname? Bakki jaawar keessaa deeggarsa akka gaarii qabu Oromoota guutuu keessaa ni qaba. Bakki jaawar deeggarsa akka gaarii keessaa qabu Arsii fi Harargeedha jechuudha. Bakki qabsoodhaatis humnitinis bakki gartee namni akka gaariitti qabsoota naf sirriitti itti beeku jara lamaan kana wal dhooyisifnaan game is over janiiti irratti dalagamu jira jechuudha. Kana yoo osoon sitti himnuutti seente hudduu gaala dhalee seene adeemu. Sigale osoo sitti himnuu maarree keenyaa tuqame gosatii ammaarree ta'e jettee yootti seente hudduu gaala dhalee seene. Ergamtuu diinaan ergamte malee jaawarilleen irraa quban qabu jechuudha. So kana Khadiir informationa dhabeeti. Kana Khadiir gartee waan kana hubachuu dadhabeeti no. Ergamoota kana akka isaaniiti jechuudha. Ergamoota kanaatu kasaaniiti jechuudha. Nama kana bakka lamattiin isinii qoode riphee ololaa fi sheekotii manzaraa tanaa harka keessaa qaba waan kana. Riphee ololaan kun eenyu? Warra ol hin baane abbootii qabeenyaa ta'eef hin jettu ijoollee dinnichaa gurgurtu tana. Sheekotii manzaraa tanaa jechuudha. Ol hin baanu nuti qaaniidha. Sigale waan dhufuus hin beekamnu qaallicha kana hallayya deemu jira. Yoo dubbiin taate qabeenya keenya kana duudarra fe'annee biyya alatti hin baafannu jaawarii wajjin dalagatti fufna haga gartee namichi kun aangorra jirutti jaawara akka milkooyne irra dalaguu qabna. Warra juutu riphee ololaa jedhiin kana sigite. Warra harka namaatiin ibidda qabachuu fedhu barbaadu. Warra dhokatee gartee baay'ata baasee akka ijoolleen tu wal fixxu godhu. Warra gartee ijoollee tanaaf fuudhee jaawari irra deebisu. Memma ijoolleen tu wal loluun eenyu fayyaddi? Jaawari moo Abiyyi irra fayyaddi jennee haalaalu. Ijoollee tana jaawar irra fayyaddi moo Abiyyi irra fayyaddi jennee haalaalu. Eenyuutu tokkummaa Oromoo caccabse? Eenyuutu keessoo Oromoo caccabse? Eenyuutu Oromoo akka adda baatuuf dalagu jira? Jaawar Mahammad moo Abiyyi? Jaawar Mahammad moo Abiyyi? Booranaa fi Arsii fuudheeti madda walaabuutii fi maarree jee walin naqe. Harargee gosa maarree ilmaan miixirqishoo jee walin naqe. Afaan Baalee Rabbii Harargee afaan Wallaggaa maarriqishoo jeeti yooni Wallagga dhaqaniin du'a jeeti. Sigale Oromoo guutuu akka wal shakkii keessa naqee jechuudha. Qabaddu asitti dubbii Jaawar dubbii Abiyyi. Jaawar Mahammad Oromoo rafte Oromoo ciifte Oromoo ganda gandaan hayyuu duree jaarratte Oromoo ganda gandaan damiina godhatte. Sigale lakkii isin tokko walii waan waliin dhabdan malee waan irra wal dhabdan hin qabdan jeeti tokko godhee kaasee wayyaanee hin cabtu jeen san cabsisiise. Mee tokkummaa Oromoo eenyu jibbare? Tokkummaa Oromoo eenyu diigare? Akka Oromoon ibidda walirraan fudhannee eenyu godhere? Dabarsiitii gurbaan Khadiir martuu kun jaawariin maallaqa Oromoo nyaattee jaan Abiyyi udaan Oromoo nyaachuu jira. Gibira jee kan Oromoo gidirsiisee irraa fuudhee dirooyin hin bitu jiru kun maali? Tokkicha qabu gibira jee kan gurgursiisee buusii milishaa jee sigale kan ummata keenya hulaa hundarraa buqqisiisee gibira jee kafalchiisu jiru kun buusii milishaati jee kafalchiisu jiru kun buusii kaabineeti jee kafalchiisu jiru kun kunoo udaan guuru jira moo maallaqa guuru jira? Bar Jaawar Mahammad maallaqa yoo nyaatellee baga nyaatee bar. Oromoo isin kara oofta wallaaltan bar boo kara isaa kara qaceelchee bar. Mee eenyu ka namoota irra waa harkate kana biyyatti ka banamtuuf chaansii badeef eenyu? Jaawarii bar. Ambar tana guututtiin keessa beekaa bar.
Jaawar bar maallaqa guure mana OMN ifa gurgure baga gurgure Abiyyo khadachi Oromoo gurguru jiru Abiyyo khoridari je miskina buqqisee dachi isaanii gurguru jiru Abiyyo miskina hoolota hunda reewota hunda gurgursiisee gibira jeerraa nyaachuu jiru nyaachuu qofa osoo hin ta'in dirooyin hin qawween bitee isaan gachisiisu jiru eenyu Abiyyi Jaawar bar maallaqa irraa guure sanii fi Oromoon tokkoomseeti Oromoon bilisoomsee bar nyaatuu nuti xiqqaataa bar silaa uffateewu irraa bareeddii bar Abiyyi san caalaa si mataa kee Khadiir Martuu namni biyya alaa tana si fidee akka huccuu jijjiirratee waan gaarii nyaattu si godhe Jaawar Maammadii bar ani hin beeku gaafa ati as dhuftee Minisoottuma tana wajji jirame hiree san kasii qindeessee Akkati arra biyya alaa baatee namatti hidhamtee halkanii guyyaa abbootii qabeenya irraa mindaa qallabni sii saffaramaa Jaawar arrabsitu kana haala kasii mijeesseen isumaami si Shukrii Jamaalii Zariuu Wadajooti namni duraa riipoortii dhaqee si simatee istoora Walmaarti si geesse sun anaa bar istooraan si geesse ni beektu fuduraa fi muduraa achi laaltee sa jannata addunyaarra na fiddeenaan jette ni beektu si galee Lal, amma dura mamma isa tokko mai maafe beek. Mamma isa tokko maaliin jee mai maafe. Wanni dhalaatun Rabbi isii uume akkasitti tolchee mi'ooyisee addaan dhoosee akkama wanni namaatti galu godhee isii tartiibaan akkasitti uume san osoo hin galatoonfatin alhamdulillah jette. Ka isii raggatu kana galatoonfatti jeetiin kitaabul jismi irraa lafa kaa'e. Sigale? Arra kasabakee bilisoomse dhiiftee kasabakee tokkoomsee Abiyyi ati faarsitu kana uume dhiiftee ka abbootii qabeenyaa tana tidhaadattuun tana akka abbootiin qabeenyaa Tigree Maqalee galtee gartee achi udaan nyaattu arra gartee warri duraan dinnichaa gurguru arra gartee makiinaayyaa kana ka gartee kana godhe dhiifteeti warra inni kun fide hoggi faarsaa gartee nama waan kana fide arrabsitu waan mammaa isa kitaabul jisbii sanii yaadadhe gaafa Oromoo fixansanuu Jaawar Maammed Oromoo ficcisiif addi bilisummaa Oromoo Jaawar gaffiddeeti dalaguu dhoorkitee mucumay fi dhalte dalaguu dhoorkitee dirqiin harkaa dhidhiitate nu ama shantam lole nama kuma shan qofaan nu bilisoomsee jechuudha sigale qooda qabda walii haa lal amma namni sadarkaa qaba buleessu kophees quxurii fi uffatan namni ni sanguma qabsaawetti kabajamu Jaawar amma nama guddaa siyaasaati nama akka Itoophiyaatti sigale nama akka Itoophiyaatti sadarkaan isaa ol fuudhattee deemu jirtu jechuudha amma Jaawar gatarkifta wallahi waa takka godhuu hin dandeessu Jaawar umaa harkaan qabu Jaawar namni isa dhaga'u hin jiru Jaawar akka ijoollee biyya Araba kophaa deema miitirkishoo kana atis daawwiti ibsaafaanii jechuma turan ati jechuma jirta isaanis osuma kana jedhanii kopha deema Tigreen diigu maarreen godhu miitirkishoon godhu wata kan fidu osuma jedhanii itti Tigreen kutte kunis osuma gartee humaan fidu Abiyyi kana Abiyyi mooti miitirkishoo kutuufta kana laal itti kakadheetiin jaa yoo mataan kee mujrima taate malee amma Jaawar akkamitti Abiyyi mormee xiqqollee taatu harargirraa rakkoon salphattiitu si lolchiisu jira sigale riphee ololaa fi sheekotiin manzaraa warri keeysaan si barreessanii kuni keeysaan akkaawuntii keeysa waa sii buusee warri nuti beeynu sun sii buusanii si ergu jiraniif akkamitti warra maayaa haramaayaa kan manni diigame saniif akkamitti Abiyyi Jaawar sagalee ta'e kaadiree yeroodhaaf illee taatu irraa dhaabbattiitu isin gubu jira jechuudha sigale ganaa likkuma walitti himna wal kabanye si kabanye goota keenya jenne waan ati hin qabne hunda sii kennine nama akka kee jaalannu hin qabnu jenne huuyi jenne qiyaamaa taane sigale hay gowwaan soba sodaa si haa jen sigale
So namni keenya ifi walirratti mbobbaanu maal goona wal dura dhaabbanna jenneeti kan cal jechu jirru malee liklikii walitti himu namni wallaaleen jiru jechuudha. Liklikii walitti himu namni wallaaleen jiru. Saniifuu ummanni keenya wanni beekuu qabdan diinni keessan guddaan nama Abiyyi isinirra gabbisuu barbaadu. Abiyyi jechuun diina Harargeeti. Diina Harargeeti. Dhugaan jala mureessi hima. Lolli obboleessaa dhiiticha harreetii jan. Harreen dhiitichaaf ilkaan walirraa yaafnee jan. Arsii fi Harargeen wal lolurraan tolanii wal godhurraa malee jennee duraan mammaayisa isinii himne xitaa Wuljismir. Warri immoo ijoollee wallaaltu tana jala yaatanii tanaaf harka dhooytaniis isinis gatii teessan ni kafaltanii jechuudha. Gatii teessan sirrii kafaltanii. Haganuma isiniin jenna. Baay'ee isin jaalanna, baay'ee isin kabanya. Waan kanaafillee anumarra gabaabbachuu qabdi. Ammaa booda nam tokko deebiin kenninaafi Khadirii beesi. Nam tokkollee waan balleessitan malee waan tolchitan waan hin qabneef namni deebii tanatti hin quufin way balleessuu deemaa jechuudha. Way balleessuu deemaa jechuudha. So maraataa fi abbaa hidhata jedhanii nuu hidhata isinitti dhiisa tanuma sheer walii godhaadha waliin gayaadha gartee ni galaaf jeetiin abdaddaa jechuudha. Ni galaaf jeetiin abdaddaa nageetti.